Akkam jirtu barattoota kun Koorantii Obeedhaa. Har'a barnoota maatii kutaa 9ffaa Yuunit 1 Further on Sets kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Ituu gara viidiyoo keenyaatti hin darbiin dura hundi keessaniyyuu laayik, sabskiraayib akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu akka hin dagatinne jecha kallattiitiin gara viidiyoo keenyaatti darba. Okay. Mata dureen xiqqaan asirratti jiru sets and elements jira. Seetii jechuun maal jechuudha isa jedhu gaafa ilaallu. A set is a collection of well-defined objects or elements. Kana jechuun maal jechuudha? Walitti qabama miseensotaa ta'e kan maal ta'e well-defined kan ta'e. So well-defined jechuun maal jechuudha isa jedhu gaafa ilaallu wanta sirriitti beekamaa kan ta'e clearly known kan ta'e. Amma fakkeenyaaf backgroundii viidiyoo kanaa gurraachadha jennee kan hundi keenya irratti walii galudha. Wanta sirriitti beekamaa ta'e. Garuu wanta argumentii qabu ta'uu hin qabu. Amma fakkeenyaaf barataan akkasii amala gaarii qaba. Barataan akkasii akkasidha jennee gaafa dubbannu biheevarii nama tokkoo gaafa dubbannu namaa gara namaatti adda adda waan ta'eef waan sirriitti beekamaa waan hin taaneef kun maal jedhamee beekama jechuudha. Not well defined jedhama jechuudha. Garuu kan sirriitti beekamaa ta'e maal jennee waamna? Well defined jennee waamna. So example isaa ilaalame well defined kan ta'e. Amma fakkeenyaaf irratti akkas jedha. The set of students in your class is a well defined set. Barattoonni kutaa kee keessa jiran maalidha? Seetiin isaanii well defined. Maaliif namni kamiyyuu dhufee lakkoofsa isaanii lakkaa'ee baruu danda'a. Sirriitti wanta beekamaa ta'e waan ta'eef wanti kun maal jechuudha? Well defined jechuudha. Baarraa kan jiru immoo akkas jedha. The collection of kind students in your school. Mana barumsaa kee keessa barattoota amala gaarii qaban baay'inni isaanii walitti qabamni isaanii kun maalidha? Not well defined. Sababni isaa maaliif? Behavior. Behavioriin immoo as keessatti maalidha? Behavioriin immoo nama hundumaa bukkeetti adda adda. Amma fakkeenyaaf mucaan tokko isa tokko bukkeetti amala gaarii qabaachuu danda'a. Isa tokko bukkeetti immoo amala gaarii hin qabu jechuu danda'a jechuudha. So amala wajjin kan wal qabatu yookaan immooshinii wajjin kan wal qabatu maal jechuudha? Not well defined jechuudha. Okay, inni kan biraa not jedhee asirra ruulii sadiitu jira. Ruulii sadii keessaatii inni jalqabaa akkas jira. Sets are usually denoted by capital letters like A, B, C jedhee itti fufa. Maal jechuudha? Seetiin gaafa mogga'u, tuuti gaafa mogga'u qubee gurguddaatiin mogga'uu qaba. Amma fakkeenya example ishee jettu kana ilaala. Fakkeenya kana irratti kana ittiin moggaase qubee guddaa aatiin moggaase. So seetiin tokko gaafa mogga'u maaliin mogga'uu qaba jechuudha? Qubee gurguddaatiin mogga'uu qaba. Kan biraan immoo ruuliin lammaffaan immoo akkas jedha. The sets are represented by small letters like A, B, C jedhee ta'u. So seetiin elementii isaa miseensonni isaa maaliin mogga'uu qaba? Qubee xixiqqaatiin mogga'uu qaba. Qubeedha taana maaliin mogga'uu qaba? Qubee xixiqqaatiin mogga'uu qaba. Garuu lakkoofsa taanaa immoo maatariin qabu jechuudha. Inni kan biraan immoo ruuliin sadaffaa akkas jedha. The set of elements is not repeated. Maal ta'uu hin qabu? Seetiin tokko miseensa irra deddeebi'amee barreeffamuu hin qabu. Amma fakkeenyaaf example kana keessatti ilaala. Ituun aan kuni al lama jiraachuu qabateeti miseensa kana keessatti A kana al lama barreessu iddoo tokkotti barreessuu qaba jechuudha. So seetiin irra hin deddeebi'amu. Ruuliin jalqabaa immoo maal jennee qubee gurguddaatiin bakka bu'a. Kan biraan immoo elementoonni isaa qubee xixiqqaatiin barreeffamuu qabu. Okay, if one is an element of A, waaniini miseensa tuuta A taanaanii maal jennee dubbisna? One belongs to A jenna. So one belongs to A. Fakkeenya kana keessatti ilaala ammas. Waaniini tuuta A kana keessatti ni argama. So waaniin kun tuuta A keessatti ni argamu jechuudhaaf maal jennee dubbisna? One belongs to A jennee dubbisna. Amma immoo qubee baa fudhannee ilaallu. Seetii A kana keessa qubeen baa hin jiru. So qubeen baa kun hin jiru ergateetii akkamitti dubbisna jechuudha. B does not belongs to A jennee dubbisna. So amma A belongs to set A amma jennee dubbisnu yookaan immoo amma akkasiin dheeressinee dubbisnu qubeetiin bakka buusuu dandeenya. Qubee Giriikii epsilon kan jettu ishee kanaan belongs to jechuudha. Ishee kanaan bakka buusuu dandeenya. Fireezii maal jettuu nu ibsiti? Jecha maal jettuu nu ibsiti? Belongs to kan jettu nu ibsiti. So gaafa waan belongs to A jennee dubbachuu barbaannu akkamittiin barreessina jechuudha. Kanaachi waan belongs to ishee jettu bakka buuti kuni A. Akka kanatti bifa salphaatiin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Yoommoo doesn't belongs to dha yoo ta'u akkam goona isa jedhuuf immoo epsilonii kanarra maal goona? Irraa gadee irra murraa jechuudha. So B does not belongs to A taate jechuudha isheen kun. Gaafa dubbisnu maal jennee dubbisna jechuudha? Read as B does not belongs to A dha jechuudha. Okay. Qubeetiin bakka buusuu mala kuni kan inni ibsu kun guutummaatti jechuudha. Example 3. Example fakkeenya sadaffaan immoo akkas. Consider G as a set of vowel letters in English alphabet. Qubee afaan Ingiliffaa keessatti tuuta qubee dubbachiiftuu afaan Ingiliffaa kan of keessatti qabatee jirudha jedha. Maaltu tuuti ga'an kun? So gaafa akkasiin jechaan nuuf kennamu bifa kanaatti tu deebifannee baay'ee bareedaadha. So bifa kanaatti gaafa deebifannu nu salphataa jechuudha gaafa kamiyyuu jechuudha. Kanarratti hundoofnee egaa
tuuta gaa kana keessatti gatii argamuuf ani qubee dubbachiiftuu sababa ta'ee fi A belongs to G jechuudhaaf akkamitti barreessina jechuudha. Belongs to ishee jettu kana qubee kanaan bakka buusnaa jechuudha. Simboolii kanaan bakka buusnaa jechuudha. Inni kan biraan immoo Oostuu fudhannee ilaallee akkasuma achi keessatti ni argama qubee dubbachiiftuu sababa ta'eef. Garuu biituu fudhannee ilaallee qubeen baa dubbifamaadha malee dubbachiiftuu miti. So as keessatti ni argamu tuuta kana keessatti ni argamu. So akkasii maal jennee moggaasna jechuudha gaafa waamnu B does not belongs to G. Does not belongs to immoo akkamitti simboolii isaa keenya kun ishee kana. Eebsuloonni sana irra mukaa jechuudha irraa gadi. Okay, example 4. Fakkeenyaaf laffaan immoo akkas jedha. Suppose that A is a set of positive even numbers. Aan maalidha jechaadha. Maal of keessatti qabatee jiran jechaadha. Miseensota poozitiiva ta'anii lakkoofsa poozitiiva ta'anii gaafa jennu meeqarraa kaasa jechuudha. Tokkorraa kaasee. Kan biraammoo maal jechaadha. Iivinii kan ta'an jechuun immoo lakkoofsa guutuu. So tuuta A gaafa keenyu meeqarraa kaa'achuudha. Tokkoffaa poozitiiva bichaadha ta'e tokkorraa bichaa ka'a. Amma garuu iiviniis waan qabuuf meeqarraa kaa'achuudha. 2, 4, 6, 8 jedhee deemaa jechuudha. So kanarratti hundaa'uudhaan warreen kana deebisii bakka duwwaa kana guuti biloongistuu yookaan daazin biloongistuu jedhiitii jechaadha. So A kanarratti 4-A. 4 kun maalidha? Tokkoffaa poozitiiva sirrii. Lammaffaa immoo maalidha? Iivinii lakkoofsa guutuu. Kanaafiyyuu maaltu gala jechuudha bakka kana biloongistuu jedhutu gala jechuudha. Baarratti immoo 5-A. 5 maalidha? Poozitiiva sirrii. Garuu immoo maal miti? Iivinii miti. Lakkoofsa guutuu miti. Kanaafiyyuu maaltu gala jechuudha? Daazin biloongistuu jedhutu kana taasifamedha jechuudha. Caarratti caan immoo maal jedha? -2-A jedha. -2 keenya maalidha? Poozitiiva miti. Negatiivii. Sababa kanatti iyyuu bakka kana maaltu gala jechuudha? Daazin biloongistuu ishee kanatu gala jechuudha. Daarratti immoo 0-A. 0 kun sirriidha. Iivinii ture. Garuu immoo maal miti? Poozitiiva miti. 0 maal? Niwutiraalidha. Sababa kanatti iyyuu bakka kanaa maaltu gala jechuudha? Daazin biloongistuu. Kanaafiyyuu A bichaatu biloongistuudha jechuudha. Warreen kan daazin biloongistuu. Deebisaa kunuunsa asirratti gochuu dandeessu. Okay, inni kan biraa exercise 1.1 dha. Akkas which of the following is a well-defined set? Well-defined kan ta'e isa kamidha? Justify your answer. Deebii kee immoo ibsi. So irratti akkas a collection of all boys in your class. Kutaa kee keessa walitti qabaman dhiirotaa jedha. Kun hundumtuu clearly kan beekamudha jechuun hundumtuu kan bukkee argumentiin hin jiru jechuudha. So kanaafiyyuu kun maalidha jechuudha? Well-defined jechuudha. Baarri inni jiru immoo akkas jedha. A collection of efficient doctors in Black Lion Hospital. As keessatti ituu efficient jechuun hin jirtu ta'eeti maal ta'a ture silaati? Well-defined ta'a ture. Amma garuu efficientiin sababa jirtutti not well-defined ta'a jechuudha inni baarri jiru. Caarri inni jiru immoo a collection of all natural numbers less than 100. Natural numberii ta'e dhibbaa gadi kan jiru walitti qabama isaanii hin jedha. So tokko jedhama jedhee hanga 99 deemaa jechuudha. Kuni dhaabbataadha beekamaadha. Clearly namoonni sababa ta'eef kun maal jechuudha? Well-defined jechuudha. Okay, inni daarra jiru immoo the collection of songs by artist Xilahuun Gassasee. Artistii Xilahuun Gassaseetiin walitti qabama sirboota barreeffamanii gaafa jiru kunis clearly namoonni dhamatiif kunis maalidha? Well-defined jechuudha. Okay. Lammaffaa inni jiru immoo akkas jedha. Let A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or doesn't belongs to in blank space. Blank space kana nuu kenname kanarratti belongs to yookaan doesn't belongs to goshaa jedha. So 5 as keessatti gatii argamuuf tuuta kana keessatti belongs to gala. Baarratti immoo 8 as keessa waan hin jirreef maaltu gala? Doesn't belongs to. Caarratti immoo 0 jedha. 0 achi keessa hin jiru. Kanaaf doesn't belongs to gala. Daarratti immoo 4 jira. 4 immoo as keessatti ni argama. Kanaafiyyuu biloongistuudha. Eerri inni jiru immoo 7-A jira. 7 as keessa jira hin jiru. Kanaafiyyuu daazin biloongistuutu gala jechuudha. Okay. Inni kan biraa set description kan jedhamu. Seetii akkamittiin ibsina? Seetii kan ibsinu karaa sadiitu jiru. Tokkoffaa verbal method kan jennu. Lammaffaa irratti listing method. Listing method bakka lamatti qoodnee ilaalla. Sana booda set builder method kan jedhutu jira jechuudha. Okay. Isa jalqabaa ilaalla. Inni jalqabaa verbal method or statement form jedhamee beekama. So verbal method kana akkuma maqaa isaa irraa hubannu maalidha? Jechaan ibsuudha. So maal fayyadamnee ibsu? Ordinary English
fayyadamnee ibsu jechuudha. In ordinary English language statement form or in words jechuma fayyadamnee gaafa ibsinu verbal method jedhama jechuudha. So fakkeenya baay'ee kaasee jiru sadarkaa maali jechaa ture the set of all natural number less than 100 kana hunda gaafa jedhu maaliin hin jedhe jechaan hin jedhe. So jechaan hin ta'an wantichi maaliin ibsame jechuudha verbal methodiitiin ibsame. Fakkeenya isaa gaafa fudhannee ilaalu the set of students in this mathematics class kun guutummaa guutuutti maaliin ibsame jechuudha jechaan ibsame. Yookaan isa hammattuu qabu sana isa hammattuu qabaatee keessatti miseensonni qooduutiin adda baba'aa miti yookaan foormulaatiin kan ibsamu miti. Isaan lamaan immoo eessarratti akka isaan ramadaman ni ilaalla. So verbaalii kan jennu garuu jechaadha jechuudha. Inni kan biraa listing meetodii. Listing meetodii bakka lamatti qoodnee ilaalla. Isaanis complete listing meetodii fi partial listing meetodii kan jennu. Complete listing meetodii kan jennu guutummaa guutuutti akkuma maqaa isaa guutummaa guutuutti gaafa ibsamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf the set of all natural number less than 10 gaafa jedhamu tokko lama sadii jennee hanga sagalitti guutummaa guutuutti gaafa barreessu maal jennee waamna complete listing method jennee waamna. Garuu partial listing method kan jennu immoo maqaa isaarraa akka hubannu partial amma ta'e keessaa ibsine muraasa kaan immoo akka goone jechuudha tuqaa sadiidhaan ibsina jechuudha. Akkuma inni itti fufee akka itti fufee agarsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf isuma nama isin jedhee less than 10 natural number kan ta'e jechuudha. Gaafa ilaallu tokko lama sadii goone sana booda tuqaa sadii keenya sagal jennee dhuma isaa barreessina jechuudha. Akkasitiin taanaan amma ta'e keessaa barreessina taanaan maal jedhamee beekama? Partial listing method jedhamee beekama jechuudha. Okay, tokko tokko naa ilaallu. Complete listing method. Complete listing method maal jedhamee beekama? Roster method jedhamee beekama. In this method, all elements of set are completely listed. Guutummaa guutuutti gaafa elementiin seetii sana keessa jiru gaafa ibsamu maal jennee dubbanna jechuudha. Complete listing methodiitiin barreeffame kuni jenna jechuudha. Amma fakkeenya kana ilaala. 2, 4, 6 jedhee guutummaa guutuutti barreeffame. Kan tuqaa sadiidhaan gidduutti hin jiru. So guutummaa guutuutti gaafa barreessinu maal jennee ibsina jechuudha. Complete listing methodidha jechuudha kan nuti fayyadamnu. Inni kan biraan immoo ruulii sadii qaba. The elements are separated by commas and are enclosed with set braces. Elementiin achi keessa jiran, elementiin seetii sana keessa jiran hundi isaaniiyyuu tokko koomaatiin adda baba'u, qoodduutiin adda baba'u. Hundumti isaaniiyyuu akkuma asirratti arginu jechuudha. 2, 4 irraatii qoodduutiin adda ba'e, 4 6 irraatii qoodduutiin adda ba'e. Kan biraan immoo maaliinidha kan isaan qabamanii jiran yookaan maaliinidha kan isaan enclosed ta'anii jiran set brace ishee kana karaa fuulduraas jira karaa dudduubaas jira. So complete listing method fayyadamna taanaan ruulii kana lama guutuun dirqamadha jechuudha. Okay, example isaa gaafa ilaallu irratti akkas jedha. The set of all even positive integers less than 7. Evenii ta'ee pozitiiva kan ta'e intiijarii evenii ta'ee pozitiiva kan ta'e torbaa gadi kan jirudha. So amma leessaan 7 amma iddoo kanaatti maaliin ibsamee jira jechuudha verbal methodiitiin ibsamee jira. So complete listing methodii gaafa fayyadamnee ibsinu maal jedha ture sitti pozitiiva intiijarii ta'ee pozitiiva gaafa jennu meeqarraa kan jechuudha tokkorraa kan. Eeshi garuu maal hin jedhu evenii isaa lakkoofsa guutuu ta'e. So tokkorraa ka'u jechuudha meeqarraa ka'u qabaree lamarraa ka'a. So 2, 4, 6, 8 jedhee itti fufu. Garuu maal jedhee nu daangeesse torbaa gadi kan jira. So maal jenna jechuudha 2, 4, 6 bichaa jenna jechuudha torbaa gadi gatii jedhee jechuudha. So akka kanatti bifa kanaan keenya jechuudha. Okay. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanii leessaan equal to 7 jedhee asirratti illee maatariin qabu sababni isaa torba evenii sababa hin taaneef malee utuu amma bakka kanaa 8 ta'eeti leessaan or equal to 8 jedheeti 8 ni dabalata ture seetiin kun akkam ta'a ture 2, 4, 6, 8 asitti ni gala ture leessaan or equal to jedheeti asirratti garuu leessaan jedhe silumaayyuu kun immoo oodii malee evenii jenneeti garuu kun 8 ta'eetiin jedhe leessaanii sababa ta'eef hin galu jechuudha. Okay. Barri ni jiru immoo the set of all vowel letters in English alphabet is described in complete listing method as this. Okay. Qubee dubbachiiftuu afaan Ingiliffaa keessa jiran seetii isa qabatee jiru gaafa ilaallu immoo kuni amma alfaabeetii iddoo jedhu sanaatti amma iddoo ishee kanaatti jechuudha alfaabeetii iddoo jettu kanaatti barbaadee ibsame. So listing complete listing gaafa fayyadamnee ibsinu kan ta'e jechuudha. 5 bichaatu jiru waan ta'eef 5 isaanii kun akka kanatti qoodduutiin adda babaasnee set braceetiin cufnee gaafa ibsinu maal fayyadamne jechuudha complete listing method fayyadamne jechuudha. Partial listing method. We use this method if listing of all elements of a set can be difficult. Yoo difficult yoo itti cimee jechuudha. Gaafa listing method fayyadamnee ibsuu barbaadnu seetii sana yoo ni cimate yoo yeroo fudhatate yoo iddoo fudhatate. Amma fakkeenyaaf seetii natural numberii miliyoona tokko
tokko gadi jiru gaafa jennu tokko kaasnee amma miiliyoona tokkotti ibsuun ni cima. Kanaafiyyuu maal goona jechuudha? Tokko, lama, sadii jenneen achi booddee tuqaa sadii keenyee dhumarratti meeqa barreessina jechuudha? Miiliyoona tokko barreessina jechuudha. Akka kanatti gaafa barreessinu maal fayyadamna jechuudha? Partial estimated fayyadamna jechuudha. Or impossible yooma immoo cirma immoo hin danda'amu ta'e. Amma fakkeenyaaf seetiin isaa akkas jedha yoo ta'e, the set of all natural number yoo jedhate sirriidha tokko jalqaba. Garuu maal hin qabu? Dhuma hin qabu. So amma dhumatti barreessuu hin dandeenye. Impossible warreen akkasii maal fayyadamne ibsina jechuudha? Partial estimated fayyadamne ibsina jechuudha. Okay, but the elements can be indicated clearly by listing a few of them that fully describe the set. Amma kee keessaatti barreessinee ibsuu yoo ni dandeenya ta'ee partial estimated fayyadamna jechuudha. Okay, example. Use partial estimator to describe the following set. Setii armaan gadii, tuutoota armaan gadii partial estimator fayyadamiti ibsii jedha. Okay, aaratti akkas jedha. The set of natural numbers less than 100. Natural number ta'e dhibbaa gadi kan jiru partial estimator fayyadamiti ibsii jedha. So kana kan godhu jechuudha. Tokkorraa jalqaba natural number lakkoofsa lakkaa'uu gaafata. So tokko, lama, achi booddee tuqaa sadii keenya irratti meeqa keenya jechuudha? 99 keenya ni cufnaa jechuudha. Seeti baay'isii keenya. So akka kanatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf seeti tokko, kooma, lama, kooma, sadii, kooma, achi booddee tuqaa sadii keenya achi 99 goone ni cufnaa jechuudha. So gaafa akkas goone maal fayyadamne jechuudha? Partial estimated fayyadamne jechuudha. Okay, inni kan biraa baarri ni jiru. The set of whole numbers. Whole numbers immoo impossible dha completely estimated ittiin barreessuuf. So partial gaafa fayyadamnu kan jechuudha. Whole number gaafa jennu lakkoofsa hundaa meeqarraa ka'a? 0 irraa ka'a. So 0, 1, 2, 3 jennee achiin booddee dhuma qabu waan ta'eef tuqaa sadii goonee ni cufnaa jechuudha. Akkuma asirratti arginu 0, 1, 2, 3 achiin booddee tuqaa sadii goonee ni cufnaa. Okay. Inni kan biraa set builder method jedha sadaffaa. Set builder method maqaan isaa kan biraa method of defining property jedhama. So kan akka jeneraalitti jeneraal gosa keessaa gaafa maal jechuudha? Set builder method jechuun ruulii kaa'uu fi seera tokko kaa'uu fi seetii sana kan ibsu seera tokko kaa'uu fi akkamitti seera sana baasnaa fi jalqaba yoo listingiidhaan jira yoo ta'e barbaadatti deebifanna. Erga barbaadatti deebifanneeti ruulii sana kaa'uun nu salphata jechuudha. Okay, gaafa ruulii keenya immoo iddoo qabu. Amma fakkeenyaaf fakkeenya kana keessatti kana set builder method ibsinuu jedhee ture. So maal ibsiti isheen kun ishee jettu tokko tokko isaa asirratti ilaalaa jechuudha gabateef. Maal jedhaa isheen jalqabarraa kuni kan kolomaniitiin irraati adda baatee jirtu garuu isa kanarraati maalidha? Representative of element of a set. Seetii sana keessa kan jiran guutummaa guutuutti kan bakka buutudha. Eksiin kun maal bakka buute jechuudha? Keesii kana keessatti tokkos bakka buute, lamas, sadiis hanga 10tti lakkoofsota jiran bakka buute jechuudha. Eksiin sun maalidha? Representative bakka buutu qubee barbaanne fudhachuu dandeenya jechuudha. Deebinee kolomanii erga keenya booda asitti immoo maal kaa'uudha? Ruulii kaa'uu fi ruulii inni satisfy gochuu danda'u kondiishinii sana kan inni guutuu danda'u ruulii sana kaa'uu fi amma fakkeenyaaf fakkeenya kana hojjennee ilaallu fakkeenyaaf. Seetiin keenya 1, 2, 3 jedhee jira. Amma jalqaba irratti maal godhu jechuudha? Shuftuu keenya seet bireesii keenya erga kaawwannee booda x yookaan y yookaan qubee barbaanne jechuu dandeenya. Bakka buusnaa jechuudha. X'iin kun maal bakka buuti? Tokko bakka buuti, lama bakka buuti, hunda isaa bakka buuti jechuudha. Elementoota kana kan bakka bu'u kaawwanna. Ergasii ta'u kolomanii keenya isa kanarraa kan adda baasu ruulicharraa. Ruulichi immoo maalidha? Satisfy gochuu qaba. Seetiin kun ruulii kana satisfy gochuu qaba. Tokkodha jechuudhaaf kunii fi seetiin kunii fi kun tokkodha jechuudhaaf gaafa keessa buusnee ilaallu lakkoofsa gaafa keessa buusnee ilaallu kana nu fiduu qaba jechuudha. Okay. Ruulichi maalidha? Tokkorraa gatii jalqabee fi maal jechuun ni danda'a? Miseensa naachuraal nambarii jechuun ni danda'a. Akkasumas immoo tokko, lama, sadii lakkoofsi kun hundi isaanii maal keessatti argamuu ni danda'u? Hool nambarii yookaan lakkoofsa hundaa keessatti ni argamu. Kan biraa immoo intiijarii keessattis argamuu ni danda'u. So amma garuu naachuraal nambarii fayyadamuu jechuudha. So tokkorraa gatii kaasee jiruu fi maal jira? X is an element of natural number. Miseensonni as keessa jiran hundi isaaniiyyuu maalidha jechaan jira? Miseensa lakkoofsa lakkaawwiiti jechaan jira. And x is less than 11. Garuu immoo meeqaa gadi kan ta'anidha? Hundi isaaniiyyuu 11 gadi kan ta'anidha jechuudha. So gaafa kana fuunee ilaallu dhuguma kana ni guuta jechuudha. Ruulii kana ni guuta. So sirriidha jechuudha kun. Okay. Gaafa dubbisnu akkam jennee dubbisna? A is the set of all elements of natural numbers that are less than 11 jennee kaa'u. Okay, biirra ni jiru immoo 0, 2, 4 jedhee itti fufu. So gaafa kana ilaallu
jalqaba irratti qubeetiin bakka buufannaa ammas eksiima fudhadha. Eksiin godha achii booddee koolomanii ka'a. Sana booda zeeroo irraa jalqabe. Kanaafiyyuu miseensa naachuraal nambarii jechuu danda'u. Maaliif naachuraal nambarii tokkorraa waan qofa. So zeeroo irraa gadi jalqabee fi eksiis an element of whole number miseensa lakkoofsa hundaatiin jedha. Sana booda immoo asitti ilaala zeeroo jedhee lama jedhee afur jedhe. Meeqa wal caalaadha? Meeqa wal caalaa? Lama wal caalaa. Ituu whole nambarii bichaa jennee kaa'uudhaaf tokko tokkoon bichaa wal caaluu qabu. Amma garuu lama gatiin wal caalaa jiruu fi ruulii kan biraan nu barbaachisaa jechuudha. Seetii kana ibsuudha. So gaafa ilaallu fookasii goonee gaafa ilaallu 0, 2, 4 sadan isaaniiyyuu even lakkoofsa guutuudha. So lakkoofsa guutuudha taanaan immoo foormulaan lakkoofsa guutuu immoo maalidha? 2n jedha. X equals to 2n jennee bukkeetti. Iski foormulaa kana ni guutaa cheekii haala. Inni keenya maalidha? Whole numberii. So jechuun amma bakka inni kana 0 buusa. 2 baay'isu 0, 0 as keessa jira. Eesh 2 baay'isu 2 4 as keessa jira. As immoo tokko buusa. 2 baay'isu 1 2. 2 baay'isu 3 6. 2 baay'isu 4 8 jedhee akkasiin evenii bichaa ni kenna jechuudha. Foormulaa keenya kamtiin baafanne jechuudha. Jalqaba barbaadatti deebifannee sana booda riipireezentaatiivii isaa keenya ergasiiti immoo ruulii inni satisfaayi gochuu danda'u keenya jechuudha. Kun maal jedhamee beekama? Seet biilder meetod jedhama. Okay, inni kan biraa exercise 1.2dha. Describe each of the following sets using verbal method. Verbal method fayyadamniti seetii armaan gadii kana ibsiisa. Arra kan jiru maal jedha? 5, 6, 7, 8, 9 jedha. So gaafa kana ilaallu miseensa lakkoofsa lakkaawwii ta'uu danda'u, lakkoofsa hundaa ta'uu danda'u, intiijarii ta'uu danda'u, poozitiiva isaa jechuudha intiijarii keessaati. So kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf naachuraalii fayyadamas keessatti. Naachuraalii gaafa fayyadamee ibsu maal jedha? The set of natural number between 4 and 10 jedhee kaa'uu danda'a. Miseensa natural number ta'ee miseensa lakkoofsa lakkaawwii ta'ee meeqaaf meeqa gidduutti lakkoofsa argamu? 4 fi 10 gidduutti. Between gaafa jennu baay'ee asirratti between gaafa jennu lakkoofsa sanatti jedhu waamuuf jennu sana hin dabalatu. Amma fakkeenyaaf between 4 and 10 gaafa jennu miseensuun meeqaaf meeqa dabalatu jechuudha 4 fi 10 hin dabalatu. Isaan gidduu kan jiru dabalatu malee isaan gidduu kan jiru wal keessatti qabatu malee jechuudha. Okay. Kanuma immoo akka nu galuudhaaf seet biilder meetodiitiin gaafa ibsuu barbaannu lakkoofsota miseensota kana 5, 6, 7, 8, 9 warreen jedhaman kana eksiitiin bakka buusa. Achi booddee koolomanii qaba. Achi amma maal gochuufidha? Ruulii baasuufi. Amma naachuraal nambariitiin salphaa waan ta'eef intiijeriitiin haa ilaallu. Intiijarii kan jennu karaa bitaas karaa mirgaas kan dabalaa jiru. Karaa negatiivis kan dhuma hin qabne. Karaa poozitiivis kan dhuma hin qabnedha. Intiijarii jechuun. So as keessatti egaa intiijarii gadi jenneeti poozitiiva isaa moo negatiiva isaa jennee jedhu adda baafachuu qaba. Kanaafiyyuu poozitiiva isaa dhanti nan negatiiv jennee kaa'uu dandeenya. Nan negatiiv yookaan poozitiiv intiijar nambar jennee kaa'uu qaba. So tokkoffaa ruuliin tokko x is an element of integer. Eksiin maalidha? Elementii maalidha? Intiijarii. Kan biraa eksiin maalidha? Nan negatiivii yookaan eksiin poozitiivii. Kan biraa eksis less than 10 and eksis greater than 4. Eksiin keenya 4 fi 10 gidduutti argama jechuun wal qixxee argamu. Eksiin keenya meeqaa oli? 4 oli. Kan biraa immoo eksiin keenya immoo meeqaa gadi jechaarra 10 gadi. So ruulii keenya akkasitiin baafnaaf jechuudha. Okay. Biirra inni jiru immoo akkas jedha. 2 3, 5, 7, 11, 30 jedha. So kana gaafa ilaallu yookaan tokko miti kan inni hojjaa yookaan lama miti. So hundi isaaniiyyuu wal fakkaataa miti kan isaan ittiin hojjaa. Amma fakkeenyaaf 2 fi 3 gidduu garaagarummaa tokko jira. 3 fi 5 gidduu garaagarummaa 2 jira. Isa akkasii immoo akkam goonaa isa jedhuuf immoo gaafa wantoonni akkasii mudatanii loojikaalii ittiin hubachuu qabu. Sirriitti itti yaaduu qabna. Lakkoofsa isaa inni ilaalu adda baafanne. Amma 2tu fudhannee 3tu fudhannee 5tu fudhannee hunda isaanii gaafa ilaallu kaaraakterii tokko qabu. Wanta tokko irratti wanta waan isaan fakkeessu tokko qabu. Amma fakkeenyaaf 13 mataasaa fi lakkoofsa tokkoof bichaa hiramu. 2tu fudhatte 2 fi tokkoof bichaa hiramu. Gaafa hirma isiniin jedhu haftee malee jechuudha. Amma fakkeenyaaf 2 gaafa jiru tokko ga'a, 1 gaafa jiru 2 ga'a. 3tu fudhannee 3 gaafa jiru tokkodha. 3 immoo tokkoof gaafa jiru meeqa ta'a? 3 ta'a. Haftee malee kan hin jiramu jechuudha. Of course 3 2 fi hiramu meeqa ga'a garuu 1.5 ga'a. 1.5 maal ta'e deessimaalii qabati deessimaalii malee kan hin hiramuu danda'u jechuudha. So gaafa lakkoofsota kana hunda ilaallu ofii isaaniif mataa isaanii fi kan biraa immoo lakkoofsa tokkoof bichaadha kan isaan jedhamu. Kanaan alatti kaaraakterii koomanii isaan godhuun qabu. Warreen akkasii lakkoofsonni akkasii maal jedhamanii beekamu? Prime number jedhamanii beekamu. So kan maal jedhee waamuu nan danda'a jechuudha. Baara kan jiran kana the set of prime number less than 40 jedhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Prime numberii ta'anii 14 gadi kan jiranii jedhee kaa'u.
jechuudha. Baay'ee kan jiru gara. Okay. Caara kan jiru immoo akka 8, 9, 10 jedhee itti fufa. So garaagarummaan isaanii wal fakkaataadha. Kan maal jedhee ibsuu dandeenya? The set of natural number greater than 7 yookaan immoo the set of whole number greater than 7 jedhee kaa'ama jechuudha. Okay. Inni kan biraa irra ni jiru 1, 3, 5, 99 jedha. Kanas gaafa ilaallu tokko tokkorra darbee jira. Kanammoo maal jechuun ni danda'a? The set of natural number ta'e maal kan ta'e oddii kan ta'e lakkoofsa guutuu miti. Hunda isaanii gaafa fudhannee ilaallu amma siikwensii isaatii deeman 1, 3, 5, 7, 9 jedhee amma 99 itti fufu. So oddii ta'anii lakkoofsa naachuraalii ta'anii meeqaa gad kan jiran dhibbaa gad kan jiran jedhee kaa'uu danda'a. Kana walumaa galatti gaafa barreessu akkam jedhee kaa'aa E is the set of odd natural number less than 100. Oddii ta'anii natural number ta'anii jedhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Okay, gaaffii inni lammaffaa immoo gosa. Describe each of the following sets using complete and partial listing method. Seetii armaan gadii kana complete yookaan partial listing method fayyadamuuti ibsu. Yoo dandeesse complete yoo ni danda'ama ta'e. Hin danda'amu taanaan immoo partial fayyadamu jechaadha. Arra kan jiru the set of prime factor of 36 jedha. Garuu prime factor 36 hojjetiin dura prime factor jechuun maal jechuu akka ta'e amma teessila sanitti hin ture. So prime factor 36 dura hojjennume. 36 kan prime factor isa gaafa baasnu maal goona jechuudha. Lakkoofsota prime ta'an warreen eenyufaa 2, 3, 5, 7 jedhee itti fufamti dhumaan qaban prime factor warreen jedhama. So jalqaba 36 kana lamaaf irree yoo lamaaf ni hirama ta'e itti fufna. Lamaaf ni hiramu taanaan garuu 3dhaaf yaala. 3 fi ni hiramu taanaan 5tti darbina. 5 fi ni hiramu taanaan 7tti akkasitiin deemna jechuudha. So kana gaafa prime factorization isaa baasnu meeqa ta'a jechuudha. 36 lamaaf ni hirama waan ta'eef lamaaf gaafa irru meeqa ta'a? 18. 18 gaafa lamaaf irru meeqa ta'a? 18 kana gaafa lamaaf irru meeqa ta'a jechuudha? 9. 9 kana garuu gaafa lamaaf irru lamaaf tuqaa 4.5 waan ga'uu fi tuqaa immoo dabalachuu hin qabu. So isa taanutti darbina jechuudha. Inni taan immoo meeqa? 3. So 3 asitti barreessina jechuudha. 9 3dhaaf gaafa irru meeqa ta'a? 3 ta'a. So dhumni ishee meeqa ta'uu qabdi jechuudha. Dhumeera jechuudhaaf wantichi dhaabbateera jechuudhaaf dhumni isaa meeqa ta'uu qaba jechuudha. Prime ta'uu qaba. Prime numberii ta'uu qaba. So 3 kun as keessa waan jiruuf dhumeera jechuudha. Dhaabbateera jechuudha. So asirratti isheen kun ishenitti marsaa jiru kun isheen kun maal jechuudha? Prime factorization kan meeqa jechuudha? Kan 36dha jechuudha. So prime factorization kan 36 barreessi gaafa jedhamu akkam goona jechuudha. 2/3 goona jechuudha. Tu kana baay'isniitii amma meeqa arganna jechuudha? 36 arganna jechuudha. Maal nuun jedhee gaafichi immoo gaafa ilaallu maaliin kaa'e nuun jedhee seetiitiin kaa'e nuun jedhee tuutaan kaa'e nuun jedhee. So tuutaan gaafa keenyu prime factorization kana miseensota meeqa of keessatti qaba jechuudha? Lakkoofsota 4 of keessatti qaba. 2,2,3,3. So lakkoofsota kana gaafa ilaallu garuu seera tuutaa keessatti maal jenneerra? Lakkoofsi tokko irra deddeebi'ee al lama hin barreeffamu jenneerra. So garuu gaafa asitti ilaallu lakkoofsonni lamni kuni al meeqa barreeffamee jira? Al lama barreeffamee jira. Kanaafiyyuu hin ta'u jechuudha kun. Sadiis gaafa fudhannee ilaallu al meeqa barreeffameera? Al lama barreeffameera. Kanaafiyyuu kunis maal hin ta'u jechuudha? Seetii ta'uu hin danda'u jechuudha. So sirreessinee gaafa barreessinu lama kana tokko bichaa fudhanna. Al tokko bichaa barreessina. Kan biraa immoo sadiis gaafa fudhannu sadiis al meeqa barreessina jechuudha? Al tokko bichaa barreessina jechuudha. Kanaaf deebiin arra kan jiru kana ta'a jechuudha. Okay, barra ni jiru akkas jedha. The set of natural numbers less than 100 and divisible by 5. Maal kan ta'an nuun jechaadha. Natural numberii ta'e natural numberii gaafa nuun jedhu meeqarraa jalqaba jechuudha? Tokkorraa jalqaba jechuudha. Akkasumas immoo less than 100 meeqaa gad kan ta'e dhibbaa gad kan ta'e nuun jechaadha. Fi divisible by 5 nuun jechaadha. Maaliif kan hiramu jechuudha? 5f kan hiramu jechuudha. So lakkoofsota kana gaafa tarreessinu akkam ta'a jechuudha? Meeqarraa kaan jechuudha? 5 irraa kaan. Achiin booddee meeqa jenna? 10. Achi 15. Maaliif lakkoofsonni kun tokkoffaa lakkoofsa lakkaawwiidha. Natural numberidha. Kan biraa immoo meeqaa gadi? Dhibbaa gadha. Kan biraa immoo meeqaaf ni hiramu? 5f ni hiramu. So ruulii sadan isaanii guutu jechuudha. So sababa kanatti maal ta'a jechuudha? 5, 10, 15, as ta'u 20, 25 jedhee sarara xiqqaa sadii goonee lakkoofsi guddaan dhibbaa gadi 5f hiramuu kan danda'u meeqa? 95dha jechuudha. So akka kanatti kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo maal gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma dhumaatti tarreessuu ni dandeenya. Amma 95 ga'utti 25 jennee 30, 35
45 jennee amma 95tti tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Yoo hunda isaa tarreessine maal ta'a wantichi complete listing method fayyadamne jechuudha. Amma garuu tuqaa sadiitiin yookaan immoo sarara xiqqaa sadiitiin waan keenyee fi gidduu isaa waan galee fi maal ta'a jechuudha wanti kun partial listing method ta'a jechuudha. Bifa kanaan ibsuu ni dandeenya isa baarra jirudha jechuudha kun. Okay, inni kan biraa isa caarra jirudha. Inni caarra jiru akkas jira. The set of non-negative integers. Integerota maal ta'an nuun jechaara non-negative yookaan immoo kan positive ta'an nuun jechaara. Akkuma sila sanitti himee ture integerii bakka sadiitti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni tokkoffaa negative warreen ta'an karaa harka bitaa jechuudha. Inni kan biraan immoo warreen positive ta'an karaa harka mirgaa warreen jiran. Inni sadaffaan immoo neutralii warreen ta'an warreen akka 0 jechuudha. 0 neutralidha. So bakka kana sadanitti qoodnee ilaalla. Isaan keessaa isa kam nuun jechaara non-negative yookaan positive isa ta'e nuun jechaara. Kanaafiyyuu gaafa kana seetii keenya kam ta'a jechuudha. Tokkorraa jalqabnaa jechuudha. Achi 2 3 jennee itti fufaa jechuudha dhuman qabu. Kanadha jechuudha deebii kan isa caarra jiru akkasitiin kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa isa daarra jirudha. Inni daarra jiru akkas jira. The set of even natural numbers. Natural number ta'e kan maal kan ta'e nuun jechaara. Even kan ta'e seetii isaa barreessi. So natural number gaafa jennu meeqarraa jalqaba? Tokkorraa jalqaba ture. Amma garuu even nuun jechaara. Kanaafiyyuu meeqarraa jalqaba jechuudha. Daarra inni jiru 2rraa jalqaba jechuudha. 2 4 6 jennee itti fufaa jechuudha. Kunis infinite seetiidha jechuudha. Inni daarra jiru jechuudha. Okay, inni kan biraa isa irra jirudha akkas jira. The set of integers divisible by 3 nuun jecha. Integerii ta'e meeqaaf kan hiramu? 3f kan hiramu. Integerii immoo karaa meeqa jira? Tokkoffaa karaa bitaa itti fufaa, karaa mirgaas itti fufaa, gidduu immoo 0 jira. Kanaafiyyuu karaa bitaa gaafa ilaallu meeqa fa'aa jechuudha? Negatiiva 3, negatiiva 6 jedhee itti fufaa jechuudha. So kana gaafa seetiitiin barreessuun akkam ta'a jechuudha? Asirraan itti fufaa waan ta'eef sarara xiqqaas sadii keenya agarsiisna jechuudha. Partial listing methodiitiin gaafa barreessinu. So -6 -3 as gidduu immoo maaltu jira? 0 karaa positive immoo 3 6 jedhee asirraanis itti fufaa jechuudha. Kanaafiyyuu karaa lamaan isaa maalidha kun immoo infinite seetiidha karaa lamaan isaa. So irra isa jiru gaafa seetiitiin keenya akkam ta'a jechuudha? Akka kanaa ta'a jechuudha. Okay, inni kan biraa isa F irra jirudha. Inni F irra jiru immoo akkas jira. B is the set of positive even number below or equal to 30. Seetiin baa jedhamu maal jechaadha? Positive ta'e kan biraa immoo maalidha? Even akkuma isa silaa jechuudha. Positive ta'e akkuma isa daarra jiru positive ta'e even. Kanaafiyyuu meeqarraa jalqabna jechuudha? Seetii B kana 2 4 6 jennee itti fufna. So ammoo meeqaattidha garuu kan inni itti fufuu isa jedhu immoo asitti tuqaa sadii sarara xiqqaa sadii keenye asitti meeqa barreessina jechuudha? 30 barreessina. Maaliif 30 jennee maaliif 28 jennee isa jedhuuf immoo below or equal to jedhe. Isas ni dabalata jechuudha. Isa yookaan isaa gadii nu jechaadha. So 30 fi isaa gadii jechuudha. Akka kanatti ibsuu ni dandeenya jechuudha. Isa F irra jiru seetiitiin gaafa keenyu bifa kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa isa gaarra jiru gaafa ilaallu the set of rational numbers between 2 and 8. Rational numberii meeqaaf meeqa gidduutti argamu? 2 fi 8 gidduutti argamu. So kana gaafa sarara lakkoofsaa irratti ilaallu amma fakkeenyaaf 0 asidha yoo jenne as 2dha as immoo 8dha yoo ta'e rational numberii as gidduutti argamu gaafa nu jedhu rationalii gaafa jennu tuqaa warreen tuqaa qabanis of jalatti ni dabalata. So kun immoo dhuman qabu. Maaliif amma asii 2 tuqaa 0000 jedhee tokko jechuu ni danda'a. So kana 2 fi 8 gidduu tuqaa kana jiran gaafa ilaallu immoo baay'eedha dhuman qaban. So kanaafiyyuu maal jennee keenya jechuudha? Impossible to list jennee keenya jechuudha. Isa gaarra jiru kana maal jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha? Impossible jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Akka kanatti kaa'uu ni dandeenya. Okay, kunisuma amma ilaallee kaanidha. Inni kan biraani yoo barbaadan dhiyeessaa kunuuti. Inni kan biraa exercise 1.3 dha. Exercise 1.3 kun immoo set builder fayyadamuudhaan kan ibsi jira. Amma fakkeenyaaf as keessatti gaaffii muraasa tokko irra dabarree viidiyoo waraqaa viidiyoo irratti sitti agarsiisaa jira. Een akkas jedha. Seetiin D 135 warreen kan of keessatti yoo qabata ta'e set builder metodiitiin kana ibsi jedha. So kana gaafa ilaallu tokkoffaa natural numberidha jechuu dandeenya. Maaliif waan irraa kee waan ta'eef. Kan biraa immoo hundi isaaniiyyuu oddidha. Kanaafiyyuu kana akkamittiin barreessuu dandeenya jechuudha. Ruulii lama qabna jechuudha. Tokko natural numberidha. Lammaffaa immoo maalidha jechuudha? Oddidha hundi isaaniiyyuu.
Okay. Warreen kana immoo tokkoon isaanii x'tiin bakka buusee jenna. So kana gaafa set builder methodtiin barreessu akkam taare x such that x is an element of natural number and x equals to 2n minus 1 jedhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Maaliif 2n minus 1 jedhee isheen kun maal jechuudha? Oddii akka inni ittiin naa ibsaa jechuudha. Amma 1 as keessa buuseeti 2 times 1 2 minus 1 1. Otuun as 2 buuseeti 2 times 2 4 4 minus 1 3 ni dhugoomsa jechuudha. Akka kanatti set builder methodtiin kaa'uu nan danda'a jechuudha seetii kana. Okay, inni lammaffaarra jiru akkasa b irra inni jiru. Set a keenya set a ni 2, 4, 6, 8 warreen kana of keessatti yoo qabatate set builder methodtiin barreessisa. Ammas maal gochuu nan danda'a kana natural number jechuu nan danda'a. Warreen kana immoo x'tiin yoon bakka buufadhe x such that x is an element of natural number. Kan biraa immoo maalidha warreen kun lama hundi isaaniiyyuu maalidha evenidha. Formulaan even immoo maalidha x equals to 2n dha. Okay, formula kana bichaan nu ibsuu hin danda'u. Maaliif itti fufa akka kanaatti tute. So sadaffaan nu barbaachisaa jechuudha ruuliin sadaffaan. Ruuliin sadaffaan immoo maalidha? Inni keenya meeqaaf meeqa gidduudha? Inni keenya tokkoo fi 4 gidduudha jechuudha. Inni keenya tokkoo fi 4 gidduu ta'a jechuudha. Amma itoo keessa buusnee ilaalleeti bakka inni keenyaatu buusnee ilaalleeti akkam ta'a jechuudha. 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 2 times 4 8 bakka afuris dabalatee tokkos dabalatee kanaafidha kanan equal to godhe jechuudha. Akka kanatti ibsuu ni dandeenya. C irra kan jiru gaafa laallu immoo set C ni yoo kan of keessatti qabatee jira 1, 4, 9, 16, 25 yoo warreen kan of keessatti qabate set builder methodtiin ibsisa. As keessatti wanti nuti arginu tokkoffaa natural number jechuu ni dandeenya. Maaliif tokkorraa kee waan ta'eef. Kan biraa immoo n square ammas itti ilaala. 1 square kun immoo 2 square kun immoo 3 square akkas jechuu dandeenya jechuudha. Ruuliin sadaffaa immoo maalidha? Inni keenya meeqaaf meeqa gidduudha? Tokkoo fi 5 gidduudha. Maaliif kun 5 square kun immoo 1 square waan ta'eef amma barreessuu ni dandeenya jechuudha ruulii keenya fayyadamne. So warreen kana amma fakkeenyaaf y yoon bakka buuse y such that y is an element of natural number and inni keenya immoo meeqaaf meeqa gidduu jechuu nan danda'a jechuudha. 1 less than or equal to n less than or equal to 5 jedhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Akka kanatti set builder methodtiin kaa'uu nan danda'a jechuudha. Isa C irra jiru. Okay, inni kan biraa isa D irra jirudha. D irra inni jiru set in keenya jira. Set in keenya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 jira. Amma meeqaatti deema jira? Amma 52tti deemaa jira. Set in keenya yoo kana ta'e set builder methodtiin ibsisa. Asirratti gaaffii kanarratti dogoggorri jira. 15 kun keessa hin jiru. Sanaan alatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Asirratti wanti nuti arginu amma lakkoofsonni kun hundi isaanii maalidha? Evenidha tokko. Kan biraa immoo meeqaaf meeqa gidduu jiru? 4 fi 52 gidduu jiru. Evenidha gaafa jennu immoo formulaan isaa maalidha jenneerra? X equals to 2n dha jenneerra. So n keenya barbaaduudhaaf maal goona? 4 lamaafirraa 2 asii immoo meeqa gidduutti argama jechuudha? N keenya karaa dhumaa immoo meeqa gidduutti argama jechuudha? 52 hiroo 2 26. So n keenya gaafa 2 fi 26 bakka n keenya buusnu 4 hanga 52 warreen jiran arganna jechuudha. Okay, kana set builder methodtiin gaafa barreessuun akkam ta'a jechuudha. Tokkoffaa x is an yoon bakka buuse warreen kana x such that x is an element of natural number. Kan biraan immoo maal jechuu nan danda'a? X keenya evenidha jenneerra miti x equals to 2n. Okay, inni sadaffaan immoo ishee kana jechuudha. 2 less than or equal to n less than or equal to 26 jedhee set builder methodtiin akka kanatti ibsuu nan danda'a jechuudha seetii isa kana. Inni irra jiru akkas jira. Set f keenya jira. Set f minus 10 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 5 warreen kana of keessatti yoo qabate set builder methodtiin ibsisa. So kana gaafa laallu natural number jechuu hin dandeenya. Maaliif negatiivii of keessatti gatii dabalatee fi maal jenna jechuudha? Integerii jenna jechuudha. Ruuliin tokkoffaa x keenya elementii maalidha? Integeridha jechuudha.
Kan biraan immoo x'n keenya meeqaaf meeqa gidduutti argama intiijarii ta'ee tokkoffaa negatiiva 10 karaa negatiiva 10 dha guddaansa. Karaa poozitiivii immoo guddaansa meeqadha? 5dha. So minus 10 less than or equal to n less than or equal to 5 jennee ruulii kana lamaan fayyadamnee set f ibsuu ni dandeenya jechuudha. So set builder metodiitiin gaafa keenyu maal ta'a jechuudha? Warreen kana x yoon bakka buuse elementoota isaa yookaan miseensota warra set f kana jechuudha. So akkas ta'a jechuudha x such that x is an element of integer jenneerra. An element of integer kan biraa minus 10 less than or equal to n less than or equal to 5 jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan kaa'uu ni dandeenya. F irra ni jiru immoo akkas seetiin gaa miseensota warreen kana of keessatti yoo qabatee jira. Seetiin gaa 1, 4, 9, jedhee amma 81tti yoo deemee jira. Yoo akkasiin deemee set builder methodii fayyadamee kana ibsiisa. So kana gaafa hojjennu akkam ta'a? Tokkoffaa ruuliin tokkoffaa hundi isaaniiyyuu maalidha? X equals to n square dha. Maaliif kun 1 square dha, kun 2 square dha, kun 3 square dha, kun immoo 9 square waan ta'eef. Kan biraan immoo natural number jechuun ni danda'a. X is an element of natural number jechuun ni danda'a. Okay, inni sadaffaan immoo meeqaaf meeqa gidduutti argama? Inni keenya 1 fi 9 gidduutti argama. Inni jechuun isa square ta'uu dhabdi. 1 square fi 9 square gidduutti argama. Kanaaf iyyuu 1 less than or equal to n less than or equal to 9 bakka ruulii kana sadan fayyadamee barreessuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa barreessu akkam ta'a jechuudha? X such that x is an element of natural number ruulii isa tokkoffaa. Kan biraan immoo x equals to n square ruuliin sadaffaa immoo maal ta'a jechuudha? 1 less than or equal to n less than or equal to 9 jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha bifa kanaan. Okay, exercise 1.3 kun isuma mala kan jechuudha. Ni kan biraa the notation of sets kan jedhu ilaalla. Notation of set kan jalatti immoo wantoota baay'eedhaan empty set jechuun mallattee finite set wantoota baay'ee kan ilaallatu jechuudha. So empty set jechuun maal jechuudha akka ta'e haa ilaallu. A set which does not contain any element is called an empty set or void set or null set. Setiin elementii tokko yookaan of keessaa hin qabne duwwaa waa tokko yookaan of keessaa hin qabne maal jennee waamna? Empty set jennee waamna. Maqaa sadii qabu. Empty set yookaan void set yookaan null set jennee waamuu dandeenya jechuudha. Empty set dha. Garuu maal of keessaa qabu? Elementii tokko yoo of keessaa qabu. Kan biraan immoo mallattoo isaa simboolii isaa yookaan kanaan ka'uu dandeenya yookaan kanaan wal jijjiirree fayyadamna jechuudha. Maaloo mallattoo empty set kana. Okay, example. Let A is x such that 1 is less than x less than 2 and x is a natural number. So x keenya natural number ta'e x keenya elementoota bakka bu'amti elementoonni achi keessa jiranii natural number ta'anii jechuun meeqarraa kaasa jechuudha tokkorraa kaasanii hedduma qaban. So kan biraan immoo ruuliin lammaffaa immoo maal jedha? Tokkoof lama gidduutti argamuu jedha. Natural number ta'e tokkoof lama gidduutti kan jira hin jiru. Ituu rational number ta'e infinitii taatu maaliif tokko qaashaan tokko afur jira tokko amma garuu natural number hin jedhe. So natural number tokkoof lama gidduutti argamu sababa hin jirree fi kanaafiyyuu seetiin kun maal jechuudha? Seet A kun empty setidha jechuudha. Okay, inni kan biraa finite setii fi infinite setii. Finite setii jechuun kan dhuma qabu. Amma fakkeenyaaf lakkoofsota natural numberii dhibbaa gadi jiran gaafa jedhamu 99 irra geenye ni dhaabbanna miti dhuma qaba. 99 sun dhuma qaba. Elementii dhumaa qaba. Elementii dhumaa qaba taanaan finite set jedhamee beekama. Infinite set kan jennu immoo kan dhuma hin qabne jechuudha. Elementii dhumaa kan hin qabne. Amma fakkeenyaaf the set of all natural number gaafa jennu jalqaba qaba malee dhuma hin qabu. So warreen dhuma hin qabne warreen akkasii immoo maal jedhamee beekamu? Infinite set jedhamee beekama jechuudha. Finite fi infinite garaagarummaa isaanii qabu. Okay, example isaanii gaafa ilaallu akkasuma. A set of natural numbers up to 10. Set A ni maal keessatti qabata? Natural numberii ta'anii hanga 10 warreen jiran. Gaafa kana ilaallu meeqa jechuudha? Tokko, lama, sadii jedhee hanga 9tti deemaa jechuudha. So 9 dhumarratti waan qabuuf maalidha jechuudha? Wanti kun finiteidha jechuudha. Dhumarratti wanti kun seetiin kun maalidha jechuudha? Limitedidha jechuudha. Lammaffaadha kan jiru immoo akkasuma. The set of African countries is finite. So Africa country continentii Afrikaa keessatti country amma murtaa'e keessa jiru. Baay'inni isaanii dhaabbata itti fufiinsa qabu. So isa akkasii maal jennee waamna jechuudha? Finite set jennee waamna. Okay, while the set of whole numbers is an infinite set.
Whole numberii immoo lakkoofsi hundaan immoo maalidha? Infinite. Maaliif zeeroo irraa jalqaba malee dhuma hin qabu. So inni akkasii immoo kan dhuma hin qabne immoo maal jennee waamna? Infinite set jennee waamna jechuudha. Sadaffaa irratti immoo if set A keenya yoo kana ta'e warreen kana yoo ta'e then set A has finite number. Set A keenya warreen kana yoo ta'e beekamaadha bakka dhaabbataadha. Maaliif tarmii dhumaa qabu 10 qaba. Garuu asirratti waan inni isinitti himuu barbaade maalidha? Number of A kan jedhudha. Baay'ina isaa gaafa ibsuu barbaadu bakka bu'ee kanaan ibsan. Bakka bu'ee isaa N of A jennee ibsan. So baay'ina isaa lakkoofni baay'inni kanaa 10dha yoo ta'e N of A keenya meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha. Akka kanatti immoo N of set A kana kan isa tokkoffaa kanaa haa hojjennu. Fakkeenyaaf kana set B haa jennu akka waliin fakkaanneefi. So N of B kana gaafa lakkoofni meeqa ta'a jechuudha? 9 ta'a jechuudha. Nambarii isaa jechuudha. N of A yookaan N of B kana. Okay. Inni kan biraa exercise 1.4 dha. Akkas identify empty set from the list. Empty set kan ta'e adda baasii jedha. Empty set kan ta'e adda baasii. Empty set jechuun maal jechuudha jennee kan miseensa waan tokkoyyuu hin qabne kan duwwaatee jenna. Irratti akkas x such that x is an element of natural number, okay, and 5 less than x less than 6. So maalum jechaadha natural number ta'e 5 fi 6 gidduutti kan argamu jechaadha. Kun hin jiru. So sababa jirretti kana maal jennee waan jechuudha empty setidha jechuudha. R'n jiru. Okay. Baarreen jiru immoo akkas kun akka kanatti kaa'ee jiru. Elementii 0 jedha. So elementiin isaa 0 jechuun duwwaadha jechuun miti. Maaliif? Sila maal jenneerra empty set kan jennu kan duwwaa ta'edha jenne. Kun garuu maal of keessaa qaba? Lakkoofsa of keessaa qaba. Lakkoofsichi meeqa? 0. So lakkoofsa of keessaa qabaatinaan empty set jedhamu. Kanaafiyyuu kun empty set miti jechuudha baarreen jiru. Caarreen jiru immoo the set of odd natural numbers divisible by 2. Kana gaafa ilaallu yaadonni kuni wal faalleessu. Amma fakkeenyaaf kuni odd natural number jedhama. Odd natural number jechuun siruma isaayyuu maal jechuudha? Lamaaf gaafa hiramu tuqaa malee kan hiramu jechuudha. Asitti immoo maal nu jedhe deebi'ee divisible by 2. Odd natural number ta'ee kan lamaaf hiramu jechaadha. Lakkoofsa akkasii jira hin jiru. Maaliif? Jechoota hundi isaayyuu wal faalleessu waan ta'eef. Kun tuqaa malee lamaaf kan hiramu jechaadha. Kun immoo odd jechuun immoo tuqaa malee kan lamaaf hin hiramne jechaadha. So kanaafiyyuu kun maalidha jechuudha? Empty setidha jechuudha. Okay. Isa daara jiru gaafa ilaallu empty setii mallattoo empty setii kaa'eera. Kana keessa miseensi tokko hin jiru. Kanaaf beekamaadha. Kun empty setidha. As keessaatti kan empty setii hin taane ishee kan bichaadha jechuudha. Baarra isa jiru bicha. Lammaffaa irratti identify the following sets as finite or infinite sets. Finite yookaan infinite setii jedhiitii murteessisa warreen kana. Arra inni jiru akkasii the set of days in a week. Torban keessa guyyoota jiran gaafa seetii isaanii walitti qabamtoota isaanii gaafa ilaallu torban guyyoonni jiran torbee tokko keessa. So kun beekamaadha. Kanaafiyyuu dhuma qaba. Kanaafiyyuu kun maal jennee waamna jechuudha? Finite set jennee waamna jechuudha. Baarra kan jiru immoo the set of all real number. Real numberii kan ta'e seetii isaa. Real numberii jennaan immoo dhuma hin qabu jechuudha. So dhuma hin qabu taanaan kun immoo maal ta'a jechuudha? Infinite set jedhamee beekama jechuudha. Baarra kan jiru. Caarra inni jiru immoo x such that x is an even prime number. Even ta'e prime numberii kan ta'e jedha. Okay. Sila prime numberii jechuun maal akka ta'e isinitti himtu. Ofiisaa fi lakkoofsa tokko bichaa kanadha. Amma fakkeenyaaf lama gaafa fudhannee ilaallu ofiisaa fi lama qofaa fi lamaa fi tokkoof qofaa hiramaa jedha. Sadii gaafa fudhannee ilaallu sadii fi tokkoof bichaa hiramaa jedha. Tuqaa malee jechuudha. Hundi isaanii warreen akkasii prime jedhamu jedhu. So x keessaatii evenii kan ta'e prime numberii keessaatii evenii kan ta'e jechaadha. So prime numberii keessaatii lakkoofsi evenii taate lama qofaadha. 2 qofaadha jechuudha. So miseensa qabaa jechuudha kun. Kanaafiyyuu kun dhuma qabaa jechuudha. Maaliif lama qofaadha jennee miseensa tokko bichaa. Kanaaf kun maal ta'a jechuudha? Finite ta'a jechuudha. Daara inni jiru immoo akkasii x such that x is multiple of 5 baay'attoota 5 kan ta'an. Kana gaafa ilaallu 5, 10, 15, 20, 25 jedhee kuma waan hin qabnee fi kun maal jedhamee beekama jechuudha? Infinite set ta'a jechuudha. Dhiirri jiru immoo akkasii x such that x is a factor of 30. A factor of 30 kan jennu immoo 30 kan hiruu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf tokko jira, lama jira, sadii jira, ja'a jira akkasii karaa pozitiivaaf negatiivaa jiru. So garuu 30 darba. Amma fakkeenyaaf 40 tuqaa 30 irree 0 tuqaa wayii nuuf. So 30 darbu jechuudha. Lakkoofsonni tuqaa malee 30 hiruu danda'an. So amma 30tti kan jiru darban jechuudha.
Kanaafiyyuu baay'inni isaanii maalidha jechuudha? Murtaa'aadha. Kanaafiyyuu warreen kun maal jedhamu jechuudha? Finite setidha jechuudha. F irra kan jiru immoo x such that x is an element of integer and then x is less than -1. Integerii ta'ee negatiiva tokko gadi kan jiru jechuudha. Sila isinitti himee ture. Integerii kan jennu karaa bitaas karaa mirgaas kan dhuma hin qabne. Karaa bitaa gaafa isinii jiru karaa negatiivii negatiiv 1 negatiiv 2 negatiiv 3 jedhee dhuma hin qabu. Inuma dabalaa deemaa jechuudha. Karaa poozitiivistu fudhanii 1 2 3 jedhee dabalaa deemu. Zeeroo immoo gidduutti qofti ni qabata jechuudha. So integerii ta'ee miseensi isaa maalii gadi kan ta'e negatiiva tokko gadi kan ta'e. Negatiiva tokko gadi jechuun negatiiva 2 negatiiva 3 negatiiva 4 jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun maal jechuudha? Infinite dhuma hin qabu jechuudha. Karaa bitaa dabalaa waan deemu jechuudha. Deebisaa yoo barbaaddan kunuunsa asirratti jira. Inni kan biraa equivalent seetii kan jedhamu. Asirratti jechoota lamatu jiru kan yeroo baay'ee nama waliin dhahan jechuudha. Equivalent seetii fi equal seetii kan jedhamu. Equivalent seetii jechuun maal jechuudha? Asirratti gaafa ilaallu seetiin tokko equivalentidha jedhamuudhaaf nambariin isaanii baay'inni isaanii walqixxee ta'uu qabu. N of A isaa fi N of B isaa walqixxee ta'uu qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf examplii kana ilaalla. Examplii kana irratti set A 1 2 3 4 jedhee jira. Baay'inni isaa meeqa? 4. B kana irratti immoo ilaalla. Set B kana red, blue, green, black jedhee jira. Baay'inni isaa meeqa? Kunis 4. So baay'inni isaanii walqixxee 4 ta'e. So gaafa akkasii seetota akkasii maal jennee waamna jechuudha? Equivalent set jennee waamna jechuudha. Equivalent seetii kana immoo mul'isuudhaaf kaayyoon isaanii A equivalent to B jechuudhaa fi akkamitti keenya noteeshiniin as gidduu jiru ishee kanadha jechuudha. Equivalent seetii jedhamtee beekamti isheen kun yookaan ishee kanan bakka buufna jechuudha equivalent seetii. Lammaffaarratti immoo equal seetii kan jennu jira. Equal seetii kan jennu immoo baay'ina qofaa miti. Baay'innis of course ni barbaachisa. Garuu maal ta'uu qaba? Wal fakkaachuu qaba elementoonni achi keessa jiran. Iddoomatu wal jijjiira malee maal ta'uu qabu? Wal fakkaachuu qabu jechuudha. Gaafa akkasii immoo maal jennee waamna? Equal seetii jennee waamna jechuudha. So amma fakkeenyaaf examplii kana irratti 1 2 3 4 jedhee asitti immoo iddoon wal jijjiira malee sanumaadha. So kanaafiyyuu seetii akkasii maal jennee waamna? Equal seetii jennee waamna. Asirratti equal seetiin hundumtiyyuu equivalent seetii. Garuu equivalent seetiin hundumtuu equal seetiin ishee kana qofa. Maaliif sababiin isaa equivalentii kan jennu baay'ina isaaniidha malee miseensonni achi keessa jiran wal fakkaatan. Equal seetii kan jennu garuu miseensonni achi keessa jiranis wal fakkaachuu qabu. Baay'innis wal fakkaachuu qabu sababiidha jechuudha. Irra deebiseetti equal seetiin hundumtuu equivalent seetii. Garuu equivalent seetiin hundumtuu equal seetii miti jechuudha. Kan biraa jechuun kan biraa nama waliin dhaani subseetii fi proper subseetii kan jennu. Subseetii jechuun maal jechuudha? Isa jedhu jalqabaa Subseetii jechuun cita tuutaa jennee sa'a afaan Oromoo jechuudha. Cita tuutaa gaafa jennu amma fakkeenyaaf tuuta guddaa tokko jiru, wanta guddaa tokko jira. Wanta guddaa sana keessaa gaafa wanti xiqqoo tokko cittee baatu, gaafa keessaa cittee baatu inni guddaan suni qaba. Isuma inni qaburraatii fudhatee beesaa ta'eetti inni xiqqaan inni irraa beesu inni irraa adda beesu wanta baan qabu. Daqiiqaa meeqaan jettu? Daqiiqaa 5. Sliding shafazna Exercising stuff. exercise makamus sekaras nama kan taatu ani gaafa tikittu exercise jasi karasa parti tu jalqabdu vitamin Saatii irratti hin saati nama jaawatu jedhan sana kan isaas jiruu fi akka achi nama jedhu. Okay, jechuun kan biraa kan waliin nama dhaanii subseetii fi proper subseetii kan jedhamu. Garaagarummaan isaanii maal ibsa jedhu tokko tokkoon wajjin ilaalla jechuudha. Subseetii jechuun maal jechuudha? Subseetii kan jennu cita tuutaa jennee afaan Oromootiin waamnu. Amma fakkeenya kana ilaalaa difinishinii isaatti hin gadi jechuudha. Tuuti A kanadhaa jennu tuuta baazii amma akkasuma kanamu. So tuuta A kana keessaa
tuuti baan kun citee fi maaliif tuuti kun xinnoo lamati isa sanarra. So tuuta baa keessa kan jiru miseensonni tuuta baa keessa jiranii dirqama tuuta A keessa jiraachuu qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan ilaalaa waan kumaatu lamaan sayyuu waaniinis tuunis as keessa jira jechuudha. Qofa qofaatti adda bahee jira. Kun akka kanatti gaafa inni keessaa citee bu'u maal jennee waamna? Sabseetii jennee waamna. So maalidha garaagarummaa isaa proper sabseetii wajjin isa gaafa ilaallu sabseetii kan jennu aanti kun deebi'ee itoo fakkeenyaaf aan kun tokko lama sadii ta'ee baanis deebi'ee tokko lama sadiitu ta'ee sabseetii waliif jedhamuu ni danda'u. Proper sabseetii keessatti garuu wanti akkasii ta'uu hin danda'u jennee bukkee dabala. Sabseetii keessatti garuu tokko lama sadii ta'ee asis wal fakkaataa mateenyaa sabseetii walii ta'uu danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Een deebi'ee ofii isaatii fi sabseetiidha jechuudha. A is subset of A jechuu dandeenya jechuudha. Proper sabseetii keessatti garuu kun jechuudha. So gaaffii kan biraa kan dhufuu danda'u gaaffii akkamittiin dhufuu danda'a kan biraa asirratti sabseetii A tuuta A hunda isaanii barreessituu jedhamtanii kan gootu qofa qofaatti barreessan. Jalqaba qofaatti tokko, achi qofaatti lama, achi qofaatti sadii, ergasiiti immoo tokko lama, achi tokko sadii, achi immoo maal jechuu dandeenya? Lama sadii jenna. Maaliif lama tokkoo fi tokko lama jechuun tokkumadha waan ta'eef as keessatti. Deebisnee akkasiin tokko tokkoon peer gochaa deemnaa jechuudha. Garuu wanti asirratti raafachuu hin qabne dhumarratti maal argachuu qabna? Impiitii seetii kana itti dabaluudha. Maaliif jalqabarratti gaafa waa'ee seetii haasaa turre seetiin kamiyyuu maal of keessatti qabaachuu qaba jalqaba jennee impiitii seetii of keessatti qabaachuu qaba. Dhuma isaarratti impiitii seetii qaba. Amma fakkeenyaaf seetii kana ilaalla. Seetii baa kana ilaalla. 4, 3, 2, 1 jedhee jiraamti. Gaafa miseensota isaa barreessii jedhamu akkam goona 4, 3, 2, 1 kan biraa immoo impiitii seetiinis jira jechuudha. So miseensota meeqa qabachuudha? Baangoon miseensa 5 qaba jechuudha. Akka kanatti ilaallaa jechuudha. Inni kan biraa proper sabseetii isa jedhudha. Proper sabseetii kan jennu isaan amma sanitti jechuudha. Garaagarummaan isaanii waanuma tokko irratti bichaadha. Yoo irra deebi'ee dhufee amma fakkeenyaaf tuuti A 2, 5, 7 yoo ta'e baanis 2, 5, 7 yoo ta'e 8 kan hin qabu yoo ta'e waliif proper sabseetii jechuu ni dandeenya jechuudha. Sanaan alatti tokkumadha jechuudha. Garuu asirratti ruulii sabseetii jira. Ruulii sabseetii keessatti tokkoffaa osoo amma isinitti hime any set is subset of itself. Any subset of A dha. Garuu proper sabseetii keessatti hin hojjetu kun. B irratti impiitii seetii is subset of every set. Impiitii seetiin seetii kamiyyuu keessa jira. Seetii hundumaa keessa jira jedhama. Proper sabseetii keessattis akkasuma ragu. Kan biraan immoo baay'ina amma gaafa fakkeenya kana hojjechaa turre sabseetii A hunda isaanii barreessi gaafa jedhamu kun akka kanatti barreessineeti tuucheekii godhachuu barbaanne baay'ina isaanii foormulaatti baruu qaba. Foormulaan isaa maalidha? 2n 2 the power of n jedhu qaba. Asirratti kan inni akkasiin barreesse kompiitara irratti barreessuu waan taasifamu fi akkasiin barreesse malee 2 the power of n dha jechuudha. Amma fakkeenya kana irratti ilaala. Meeqadha miseensa isaa? 1, 2, 3. So miseensa isaa gaafa jennu kunis jirti garuu akka foormulaa kana irratti kun ittiin lakkaa'amu garuu isheen kanatti lakkoofnaa jechuudha. 1, 2, 3 dha jechuudha. So akkam goonee barbaanna jechuudha. 2 the power of n jenneeti baay'inni isaa. So akkam goonee jechuudha 2 the power of 3. Kun immoo baay'inni isaa meeqa jechuudha? 8. Kanaafiyyuu gaafa kana lakkoofna meeqadha dhufu qaba jechuudha? 8 nu dhufu qaba jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, as immoo 6, as 7, 8 baay'inni isaa 8 akka kanatti ilaallaa jechuudha. Okay, asuma immoo ruulii isaa gaafa bukkee qabsiisee ilaalchisaa jira. Ruulii sadaffaa kan proper sabseetii immoo foormulaa kana 2 the power of n minus 1 tokko irraa addeessa. Maaliif akkas ta'a? Proper sabseetii keessatti isheen kun hin jirtuu jenneerra irra deebi'amee barreeffamuu danda'a. Sabseetii keessatti garuu seetiinti kun irra deebi'amee barreeffamuu danda'a. Sababa jennee fi sababa kanaaf tokko irraa addeessinaa jechuudha. Proper sabseetii gaafa ta'u. Kunuuti ruuliin amma isinitti hime mataa isaa foormulaa isaa akka kanadha. Deebi'ee impiitii seetii immoo seetii hundumaa keessatti ni argama isa jennee ibsudha jechuudha. Kan biraa exercise 1.4 dha. Exercise 1.4 keessatti equal seetii fi equivalent seetii jedhiiti yookaan immoo lamaa saayyuumti jedhiiti adda baasii jira. A kana irratti gaafa ilaallu tuuti A kun 1, 2, 3 miseensa meeqa of keessatti qaba? 3 of keessatti qaba. Baanoo 2 of keessatti qaba. Kanaafiyyuu kun equalis miti equivalentis miti. Sababiin isaa maaliif? Equivalentiin baay'inni isaa wal qixxee ta'uu qabaa jenna. Equaliin immoo baay'inni isaas akkasumas miseensonni isaas wal qixxee ta'uu qabu jenna. So kanaaf R inni jiru hin ta'u jechuudha. Baarri inni jiru immoo baay'inni isaa 1, 2, 3. Kan isa kanaas 1, 2, 3. Garuu miseensi isaa maal miti wal fakkaataa miti. Kanaafiyyuu baarri inni jiru maal jechuudha? Equivalent seetiidha jechuudha. Inni caarra jiru immoo
Inni R seetiin A lamadhaa jedha. Miseensa lama keessatti qabataa jira. Miseensa lakkoofsa lama keessatti qabataa jira. Baarra inni jiru immoo seet biilder meetodiitiin barreeffamee jira. Akkasuma X such that X is an element of natural number and X is an even prime number. Prime number keessaati even kan ta'e sila maal jennee lakkoofsa tokkittiidha jenne. Isheenis eenyudha jennee lakkoofsitti lamadha jenne. So B'nis meeqadha jechuudha asitti miseensa lama qofaadha jechuudha. Asis lamadha asis lamadha. Kanaafiyyuu gaafa akkas ta'u maal jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Equal seetiidha jechuu dandeenya jechuudha. Daarra inni jiru immoo een keenya X such that X is an element of whole number, X is less than 5. Kana jechuun whole number ta'e shanii gadi kan jiru jechuun 0, 1, 2, 3, 4 bituu shanii dabalate. Maaliif equal tuun qabu less than bichaa isheen kun. Okay. Baarra inni jiru immoo X such that X is an element of natural number. Natural number ta'e meeqaa gadi kan jiru shanii gadi kan jiru. Meeqa dabalatee shan dabalatee less than or equal to miti jechuuf jechuudha. Kanaaf kan isa kanaa immoo maal ta'e jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5. So baay'ina isaanii gaafa ilaallu kan isa kanaa kan R inni jiru 0 gatii dabalatuuf baay'inni isaa meeqa ta'a? 5 ta'a. Kan baarra inni jiru immoo 5 gatii dabalatuuf baay'inni isaa meeqa ta'a? 5 ta'a. So baay'inni isaanii wal qixxeeti jechuun immoo maal jechuudha wantichi equivalent seetiidha jechuudha. Okay. Inni irra jiru akkas X such that X is multiple of 30 in the E equals to X such that X is factor of 10. Akkuma sila ta'e factor of 10 gaafa jennu lakkoofsota murtaa'an jechuun factor gaafa jennu kan hiruudhaan ta'e lakkoofsi lama 10 hiruu ni danda'a. Lakkoofsi tokkos hiruu ni danda'a. Lakkoofsi shanis hiruu ni danda'a. So amma baay'inni isaanii meeqa jechuudha? Baay'inni isaanii 4 jechuudha. Amma 10 jecha kan ta'e. Garuu multiple of 30 kan jennu baay'attoota 30 gaafa jennu infinitiidha. So baay'inni isaanii wal qixxeeti. Kanaafiyyuu lakkoofsi isaanis equality, baay'inni isaanis equality, warreen kana maal jennee waamna? Neither equivalent nor equal jennee beeksisuu ni dandeenya jechuudha. Okay, lammaffaa inni jiru akkas jedha. Determine whether the following statements are true or false. Dhugaa yookaan soba jedheeti dhiyeessiteera. R inni jiru A, B is proper substitute bakka buutu isheen kun isheen jalaati sarara hin qabne proper substitute isheen qabdu immoo substitute bakka buuti. So proper substitute Ba A miti. So gaafa kana ilaallu seetii kana lamaa gaafa ilaallu seetiin elementoonni as keessatti argaman hundumtiyyuu lamaan isaaniiyyuu as keessatti ni argamu. Kanaafiyyuu kun foolsiidha jechuudha. Maaliif warreen proper substituteedha malee nuutti miti. Sababiin isaa hundi isaaniiyyuu warreen as keessa jiran hundi isaaniiyyuu as keessatti ni argamu sababa ta'eef. Okay. Baarra jiru immoo A, E is subset of X such that X is vowel in English alphabet. As keessatti kan argamu qabu dirqama maal ta'uu qaba jechuudha? A, E, I, O fi U ta'uu qabu jechuudha warreen kana shan. So gaafa kana ilaallu warreen kun shan qabu warreen kun immoo A fi E. A fi E gaafa ilaallu vowel letteredha. So kanaafiyyuu kun turuudha jechuudha. As keessatti ni argamu waan ta'eef iddoo lamaan sittiyyuu ni argamu waan ta'eef warreen kun. Okay, caarraan inni jiru immoo A is subset of A, proper subset of A, B, C jedha. A ni as keessas jira, as keessas jira. Kanaafiyyuu kunis turuudha jechuudha. Foolsii kan ta'e isa jalqabaa jechuudha. Okay. Sadaffaa akkas jedha. Express the relationship of the following using symbols. Subset, proper subset, non-subset, non-proper subset kan jedhu kana fayyadamiti. Relationship A fi B gidduu jiru ibsi jedha. A irra kan jiru 1, 2, 5, 10 jedha. B irra kan jiru immoo kanatti ibsamee jira. So A keessa kan jiru hundi isaayyuu waan inni keessattis ni argama. Asis jira, 2 jira, 5 asis jira, asis jira, 10 asis jira, asis jira. So A ni citatoota baa jechuu dandeenya tokko. Kan biraa immoo A ni proper subset baa jechuu dandeenya jechuudha. Lamaa sadii godhuu danda'a jechuudha. So bakka A fi B gidduu rileeshiniin jiru kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lamaa sadii fayyadamuu dandeenya. Okay, baarra isa jiru kana immoo gaafa ilaallu tuuti caan X such that X is natural number below than 10. Kudhanii gaditti kan jiran. Natural number ta'anii kudhanii gaditti kan jiran. Kana jechuun lakkoofsa meeqa of keessatti qabata jechuudha. Tokko lama sadii ta'e hanga sagalitti warreen jiran jechuudha. Daarra kan jiru immoo cititoota daantuun immoo warreen kana of keessatti qabata. So lakkoofsota kana gaafa ilaallu hundi isaaniiyyuu natural number kudhanii gaditti argaman. Kanaafiyyuu iddoo wal jijjiirree maal jenna jechuudha. D is subset of C or D is proper subset of C jennee keenya jechuudha. Iddoo wal jijjiiruu qaba. Sababni isaa caamati qaba. Citatoota daa kan ta'e daatu citatoota caati. Maaliif daani xinnoodha jechuudha. Isa caa keessaatii bahe. Baay'inni isaas gaafa ilaallu caatu
akka yuunivarsiitii fudhata. Okay, caalatti gaafa ilaallu tuuti iini miseensota lama keessatti tokkoo fi lama. Tuuti faan F irra kan jiru kun immoo x such that 0 less than x less than 3 and x is an element of integer. Integerii kan ta'e, integerii meeqaaf meeqa gidduutti argamu jechuudha kan asirratti qabu. 0 fi 3 gidduutti kan argamu. Utuu isaanii hin dabalatin. Maaliif jalatti qo'atuu hin qabu. So 0 fi 3 gidduutti lakkoofsaan argama. Integeriin argamu meeqaaf meeqa? Tokkoo fi lama. So f fi e gaafa fudhannee ilaallu tokko. Kunis tokkoof lamadha. Kunis tokkoof lamadha. Asitti egaa tokko bichaa gashan. Maal gashina? Sabseetii gashaa malee proper sabseetii gashuu hin dandeenyu. Maaliif proper sabseetii gashuu hin dandeenyu? Wal fakkaate. Sababni wal fakkaatetti proper sabseetii gashuu hin dandeenyu. So sabseetiitu gala jechuudha. Sabseetii ishee kanatu gala jechuudha. Caala galuuf. Okay, deebiin isaa kun asirratti ishee himachuu dandeessu. Afuraffaa list all the subsets of set A. Set A how many subsets does it have? Akkuma asirratti maasee sabseetii keessatti sabseetii hunda isaanii sabseetii kana citatuuta A hunda isaanii akkasumas immoo baay'inni isaanii meeqadha isa jedhu isin gaafate jechuudha. So kana gaafa kaawwannu qofa qofaatti adda baasanii jalqaba tokko qofaatti achi 3 qofaatti achi 5 qofaatti. Amma immoo deebinee 1,3 achi 1,5 achi deebinee immoo 3,5 jennee keenya jechuudha. Kun 1, 3, 5, 1,3, 1,5, 3,5. Garuu dhumarratti kan irraanfachuu hin qabne EPT seetii ishee jettu kana itti dabaluu qabna jechuudha. Baay'ina isaanii baruuf immoo akkam goona jennee 2 the power of n goonaa jenna. N isaa meeqadha? 1, 2, 3. Baay'inni isaa meeqa jechuudha? 3. 2 the power of 3. 2 the power of 3 keenya meeqadha? 8 dha jechuudha. So 2 lakkoofneetiin meeqa dhufachuu kun 1, 2, 3, 5, 6, 7, deebiin 8 baay'inni isaanii 8 dha jechuudha. Okay, shanaffaan akkasii list all the proper subsets of set D. Proper subsetii tuuta daa kanaa ibsi. Tuuti daan kun immoo A, B. So A, B kana proper subsetii isaa hunda isaanii ibsi. Akkasumas immoo baay'ina isaanii ibsi. So gaafa ibsu kanaaf qofaatti A qofaatti ammas B kanumadha malee itu subsetii ta'eeti A, B jenna. Amma garuu proper subsetii sababa ta'eefi A, B jechuun hin dandeenye jechuudha. Maaliif seetiin kamiyyuu deebi'ee ofiisaa fi proper subsetii ta'uu waan hin dandeenyeef. Kanaafiyyuu itti dabalatamuu maal qabna? EPT seetii qabna. Kanaafiyyuu baay'inni isaa walitti meeqadha? 3. So foormulaatiin gaafa cheekii goonu immoo foormulaan proper subsetii immoo akkamidha jennee 2 the power of n minus 1. 2 the power of n keenya meeqadha as keessatti? 2 miti 2 the power of 2 4 4 minus 1 3. Kanaafiyyuu baay'inni isaa 3 dha jechuudha. Galatoomaa isiniin jechaa kun paartii waan ture viidiyoo keenya irraa kan fakkaatu ture yaada yoo qabaattan akkasumas wanti isiniin galte yoo jiraate comment section irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jechaa akkasumas immoo like subscribe akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu akka hin dagannee isiniin jechaa viidiyoo kan biraatiin amma deemnee wal argaruutti nagaan turaa milkaa'ina dhalootaaf sababa ni ta'a. We are cause for the success of generation.